adii hundinoo wajjin jiraatti. Nummoo akka sabaatti. Wallahi babar. Hai. Oromoo gurraacha dhanata. Magaalaa dhanata. Nummoo magaalaan makii waliin jirra jennee Suudaanitti dabalanna jechuudha. Maarqos hin dubbatu Sadiq jirra jedhiiti. Sabboona jirra jedhi. Wushuu abdii kume jirra jedhaa jabaadhaati. Onni uummata keessa seenaa. Aye. Jirra wallahi. Lama warra jiru follow godha ammas maajii akka booda mana si wallalle namni filo TikTokin kun miliyoona takkafe kuma sagalee kuni warran beeyneetu jira mube booda bakka dhaqan wallalan follow godha jeeyin booda dhaquudha. Family ko hundi keessan follow godha. Family abbaa irraa intinaan qabu family kooti Maarqos tokkuma waan ta'eef follow gootu kaasafisaanii qillee akkasuma. Kasabboona ammoo bakka jarri jiran hin beeku waan ta'eef faamiliin na dhageessan gurra qabdan duudhaa fa'i jira qoy duudhaattan hima. Faamiliin koo warri gurra qabdan fooloo godhadhu booddee achitti argama achitti argami waan dandeesse godhi of qusatiin akka waan taphataa jirutti ilaali. Lammaffaa faamiliin duudhaa koo. Duudaa kun faamilii duudaati. Family ko warra duudhaan mirgi keessa eegamaa dha. Fooloo godhadhaaf isinii jedheera. Hadhalloo lamalee taphaa miti. Takkaa tapha sodaadhee beeku waanu. Gaafa aslii taphatu iyyuu wallaahi agarsiis sodaanne yaanu. Har'a garuu keessi koo na sodaataa jira. Garuu makii mootamtee naan unateen nuun bilaachuu dhugaan isinitti hima. The first time wallaahi leenca guyyaan itti bitu yookiin immoo giiftii amma danda'e guyyaan itti bitu guyyaa hadhaati hin qabu. Uummanni garuu akka inni gudunfatee jirutti gidduu kana katabaa jirutti Family ko waan makiidhaa qophaa'e natti fakkaata tokko adaraa keessan giiftaroonni keenya warri duraanii please gara kootiin afoona lilla hoggaadhan nu wajjin dhaabattan eega dageema warra loltan hundi keessan maal giddaajii waa isin irra jiru warri moona jaalattan na saalfattan wallaahi hadha makii irratti fuushoo gootan I am very very happy geeman leenca dhibba yoon qabaadhe irratti kennuu barbaadudha geemni kuni please as nu deebi'aa. Giftaroonni nu jalaa deemtanii turtan milixxan nu jala as deebi'aati. Follow dhadhahaa jenna abdii kumi maa jettaati. Ati meeqa tafe Mubaarak? Bakka kun ola akkana haasaa dheeraan barbaaduan sa'atii meeqa tafe jechuun inni abdii kumee hadda qophaa'ee jira. Qophaa'ee jira leenca lama fidu sadii fiduudhaan tooppi irra taa'uun olaaf diiku. Waan kanaan sabboona adurree dhageessa qurxummii tokko barbaannaadha. Wallaahi qurxummii waan fiish gatii qabaadha. Qurxummiin tokko hadha makii irratti gadhiifamu gatii guddaa qaba saba biraa ummata biraa maakiini qaba beellamaa jechuun akka cidhaa. Cidha fakkeenyaaf qopheeffattee deemtee warri soddaa lakkii waan hidhate jira har'a qafeera ciinikee deebii akka namaan jechuutti injifatamu suma dhugumaa jechuudha. Haamileedha dubbiin. Wallaahi makii haamilee si kaasuu qabna. Review the English language all French coming the Maki support and review again. She's my small sister and the standing another language nal shagla ummata go maake baratta nan bidan tujuru baratta jennan tokola tani biya rafi gani bambu arra e sada gawre ngir Okay. Ayyata lama sigaafachu fi galatu baal. Saati namma saati torba saasaba saati lama boda manni makibana saati lama boda manni makibana. Okay. Iya. Movie nabar risaya. Follow goda yalla. Waye maki. Ani habahu lagi pada search goda gise search gota maqaan kiyani arkama accounting maybe account fake in heddu namni banatee taa'u danda'a live kiyya miileen takkaaftu qaa sagalwaan qabu kanama hedduuti waliin fakkaatu akkasitti baruu dandeessanii galatoomaa movie nabar risaan Maki. Oi movie. Hai. Umani si jallata. Hai. Ati jimbeta. Eh. Umani ke umna kapa. Gua. Wallahi sabni ke nan fi jibun juru. Suma luguma. Yo sutti na pute made.
waan ittiin jibbamtu qabdas waan 99 ol haqiisii kennamee jira. Geesse gaarummaadhaan hojii keetiin Hundi keessan akkam jirtan? sagalee ta'uudhaan maaliin qabxii 99.9 qabdi. Kanaaf dhugaadha nama yaaddeessa. Nam tokko tokko wanni footoo kee garagalchee himmootu siin jedhe viidiyoo tokko argite sitti dhaga'amuu danda'a. Obboleetti obbolaasii olii dhalatee sitti naaffisa. Atadha miidiyaa tokko 9 baattee deemuun namni inni dhukkubsu jira. Obsuu danda'a inni kaan. Inni kaan immoo obsuu dadhabee gadi baasee meemee warra si arrabsu yookiin immoo komentii irratti deemi maal inni arrabsite jedhiin meemee deebii tokko ta'e maashii deebitii deebisuu danda'a. This is don't be this guy is the photo is sitting and the TikTok and the Facebook by fake account by fake name. This is very important elephant in the world. And I say she is my sister. Don't care for this guy. Step godhadhu yoosii galuuti translate godhadhuuti booddee fitte mataa deemtu. Gabbaa waan jettu qabdaa makiina deemtu. Mubarak akkamitti jirtan? Nagaa. Yoo dimokiraasiin jiraatee mirga kiyya eegde ani yaada faallaa akkasii dubbachuun barbaada. Dura kanaa yoomtuu si gaafadha. Yoo mirgi walqixxummaa dimokiraasiin yaadatti amanan dubbachuun jiraate mirga kiyya yoo naa eegdaniin dubbadhaa inni eeguu jettee immoo hin dhiisu. Dubbadhu waan barbaadu. Okay. Waan hin barbaadu yoo dubbadde rakkisumi? Garuu faallaan dubbatin malee. Faallaa maali? Faallaa kaayyoo nadha qabadde dhufe. Yoo rakkoon qabu normaala ani sirrittiin sitti hima maayikiin geema kana himoowamtii yeetiin amanaa. Nama yaada faallaa ofuun feenu maatan. Nama yaada faallaa ofuun feenu. Hin barbaannu yaada faallaa ofu. Oyyaa ummatoo waraabbachuun barbaadan. Mute please ana barbaada. Ijoolleen koo waraabaa ana erga dabbal maal jette? Okay, waraabadhaa sirriitti waraabadhaa sagalee keenya kana dabalaadhaa. Maayikiin geema mootu ni laffaatanii ni rakkattanii maayikiin ni mo'amti sirriitti na dhaggeeffadhaa. Sagalee kana waraabadhaa. Yoo maayikiin geema kana moote ani daqiiqaa 25f mataan dhaabbadheetiin lufa gidara manaatiin qixxeessee dhaabbadha. Daqiiqaa 25. Kullaa dhaabbadhu kullaa akka dhaabbattu beena akka deeggartanitti. Sirna dhaggeeffadhaa. Waa hedduu qubaan qabaa, waa hedduu siniin beekaa, waa hedduu sordofnee jirra. Maayikii akkasiin akka geeman taphanne itti himaa turre diddee geema kana qabattee geema kanarratti mootu Mubaarak atis ni qaanota, atis ni gaddita. Warri maayikii jaalatanii fi warri maayikii wajjin dhaabbatanii geema kana akkasiin taphattu godhu jirtanii fi waan kana kaaftan hundi keessan qalbiin isin cabti akkaataa itti fuula miidiyaa kanarra keessanitti fiiduu barattanii haasoftan ni dhabdan maayikii guyyaa irraa buudaa isin arguuf jiraattan galgala har'aan tanaa sa'aatii afur Itoophiyaa hanga sa'aatii 6 qofaa agartan nama maayikii jaamuu fi nama fuula maayikiin qabdu qabu. Kana booda deema mohamuu isiitiin qaaneessee baddeet hafti. Sa'aatii 7 makiin Kana isa booda